Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanaal Afrikaa Samsiin irratti hordoftan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti jechuudha. Waa'ee Samsung jechuudha. Galaxy Samsung A52s5G dha jechuudha. Egaa Galaxy kun jechuudha. Mobaayilota moodela ammaa kana keessaa isa tokko jechuudha. Galaxy kun mobaayilii kun jechuudha. Yeroo bilbila keessan oofii fi yookiin ammoo switch off gootan jechuudha. Switch offiin inni batanni kalee irraa yookiin ammoo jechuudha. Inni dudduubarraan argamu sun yeroo isa press gootanii qabdan sakandii muraasaaf yookiin ammoo gadi qabdanii bilbila keessan switch off yookiin ammoo dhaamsuu barbaadanitti jechuudha. Isiniif hin dhaamu jechuudha. Maal malee hanga bilbila keessan sana bantanii yookiin ammoo gara siitingii deemtanii siitingii keessan sana keessan jechuudha. Switch offii fi onii karaa sirreessanii jira. Isan sirreeffatanii jechuudha. Kanaaf akkamitti akkasiin switch offii fi onii sana karaa salphaadhaan sirreeffatanii jechuudha. Itti fayyadamuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Power button kalee irraa sanatti fayyadamuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha. Kanarratti namoonni hedduun jechuudha. Bilbila akkanaa kana yeroo bitatanitti jechuudha. Yeroo bitatanitti bilbili sun waan rakkina qabu yookiin ammoo bilbili sun akka waan hammaatee jiru itti fakkaachuu danda'a jechuudha. Laa akkasii miti. Bilbilli akkaatuma inni itti oomishamettu haala kanaa jechuudha. Kanaaf jechuudha bilbila kana akkamitti akkasiin sirreeffachuu dandeettan yookiin ammoo jechuudha power button san jechuudha banachuu dandeettan isin agarsiisa jechuudha. Tole fakkeenyaa fi akkuma isin gubbaa kanarratti yoo gad harkiftanii ilaaltan jechuudha. Haala kanatti jechuudha. Gubbaa kanarratti argama jechuudha power button offiin isaa jechuudha. Kun asirratti argama. Gubbaan kun akkuma isin agartan gubbaa kanarratti ilaaltan jechuudha. Isa kalirraan off goota yookiin ammoo dhaamsan sana yoo hin baniin yookiin ammoo gara siitingii deemtanii hin baninitti gubbaa kanarratti power buttoniin tun gubbaa kanarratti argamtanii gubbaa kanaan off gootanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Mee fakkeenyaaf isa power button kalee irraa kan haala kanatti press gootanii yoo qabdan isiniif hin baasu kallattii kanatti haala kanatti barreeffama kana isiniif baasaa jechuudha. Agartanii barreeffama kana isiniif baasaa barreeffama kana malee wanta biraa wanni isinii baasu hin jiru jechuudha. Isa gubbaa kana gubbaa irraa kana haala kanatti gad harkiftanii asirratti press gootanii yoo ilaaltan jechuudha. Haala kanatti isa kana isiniif baasaa jechuudha. Akkasiin power button kanaan gubbaa kanarraa gad harkiftanii offii fi onii kana kan gubbaa kanaan fayyadamaa jirtan jechuudha. Yoo fayyadamtan haala kanatti kan gubbaa kanaan isiniif baasaa isa power button kalee irra saniin isiniif hin baasu jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha. Isa kana jechuudha. Egaa osoo gama barnoota isin dabarsin irratti warroonni jalqabaaf gara chaanaal Afrikaa Samsiing haarawtan barnoonni keessatti chaanaal keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa. Hiriyoottan keessatti qooda gaaffii fi argamtan kooment irratti nuuf katabuu hin dagatan isin jedha. Tole egaa hordoftoota jechuudha. Yeroo sirreeffachuutti deebinammoo jechuudha. Maal gootu gubbaa kanarraa gad harkiftu haala kanatti jechuudha. Gaduma harkiftu jechuudha. Erga haala kanatti gad harkiftanii booda maal gootu as jechuudha. Isa mallattoo off yookiin ammoo switch off tanarratti al tokko haala kanatti kilik ni gootu. Sana booda erga haala kanatti kilik gootanii booda jechuudha. Slide key settings iddoo jettu fuula kanatti ni argattu. Isa irraa gadi jechuudha. Asirratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda erga asirratti al tokkoof cuqaaftanii booda maal gootu as fuula kanarratti argattu jechuudha. Maal jedha power off menu jedha. Power off menu kanarratti kilik ni gootu jechuudha. Dura maal irra ture wake Bixby irra ture jechuudha. Bixby irra ture. Isa sanarraa jechuudha. Power off menu kanarratti haala kanatti gad deebiftu jechuudha. Tole erga haala kanatti gad deebiftanii booda jechuudha. Isa kalee yookiin ammoo power off yookiin ammoo switch off power button kana irra sakandii muraasaaf yoo gadi qabdan yookiin ammoo press yoo gootan jechuudha sakandii muraasaaf haala kanatti jechuudha. Isiniif hojjeta jechuudha yookiin ammoo kalee irraanis yookiin ammoo power off button kanaan jechuudha. Maal godhuu dandeettu jechuudha. Switch off yookiin ammoo dhaamsitanii bilbila keessan banachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti sirreeffatu. Egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufnee fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif ta'u.